Ashama akkam jirtan daawwattoota koo karoorri xiiqii keenya akkamiin milkaa'aa mata duree jedhuun ergaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabarsaniin isinitti himaa haga xumuraatti akka waliin turtaniif kabajaaniin isin affeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa karoora mootummaa bara 2016 karoora xiiqii jedhee moggaasuun isaa ni beekama jedhan pirezidaantichi. Hooggansa sadarkaan jiru waliinis akkaataa karoorri qabamee itti milkaa'uu danda'u irratti boqonnaa qophii keessaa irratti walii galamee hojiin erga eegalamee ji'a tokko ga'eera. Bara hojii jalqabnee fi yeroo ji'a tokko itti fayyadamne kana keessatti waan waliin karoorfanne tokko tokkoon yaadachuu fi maal akka jalqabne maal akka hin jalqabne ofiif of gamaggamuu fi maalirra akka jirru of madaaluun waan nurraa eegamudha jedhan. Karoorri bara 2016 karoora xiiqiiti kan jenneef karooricha irratti hubannoo wal fakkaataa kaka'umsii fi kutannoon raawwiif qabnu xiiqii irraa kan madde ta'uu waan amanneef xiiqiin hojjetamuu waan qabuufi bara kana akka mootummaatti karoorrii fi hojiin jalqabne hanga sadarkaa gandaa fi magaalaatti gama hundaan nama dhuunfaarraa ka'uu akka qabu kan irratti walii galamedha. Walumaa gala dhimmoonni xiyyeeffannoo ijoo bara 2016 tokkoffaa raawwataa ga'umsa qabu ta'uu yookaan qopheessuu. Karoorri kamuu raawwataa akka barbaadu ni beekama. Karoorri xiiqii ammoo raawwataa qofa osoo hin taane raawwataa ga'umsa kutannoo fi dandeettii raawwachuu olaanaa qabuu barbaada. Bara kana hojii hojjennu mara baay'ina qulqullinaa fi saffisaan raawwannaa yeroo jennu aadaa hojii raawwataa fi amala raawwataa baratameen akka hin taane hooggansi marti hubachuu qaba. Dhimmi akka kanaa raawwataa amala baratame keessaa bahee kalaqaa fi aariitii gonfate qofti raawwachuu danda'u akka ta'e hubanne bakka jirrutti karoora qabannee fi raawwataa ga'umsa qabu ta'uu yookaan qopheessuu akkasumas hojii fakkeenya ta'uun raawwachuun dirqama. Lammaffaa galii sassaabuuf xiyyeeffannaan hojjechuu. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan muraasa darban keessa galii naannichaa dabaluudhaaf tarkaanfilee haaraa new initiative garagaraa bocuudhaan hojjechaa tureera. Keessumaa hojiilee initiativii torbee galii labsuu, ambaasaadarota galii fi gibiraa moggaasuu, kaffaltoota gibiraa adda dureef beekamtii kennuu fi jajjabeessuu irratti hojjeteen aadaan gibiraa fi taaksii kaffaluu hawaasa naannichaa daran akka fooyya'u taasisuu irra darbee galiin naannoo keenyaa saffisa raajii ta'een akka dabalu dandeessiteera. Bara 2016 ammoo mootummaan sassaabbii galiif karoora addaa qabatee socho'aa jiraachuun beekame hooggansi sadarkaan jiru raawwii isaatiif xiyyeeffannaa addaa kennee hojjechuu akka qabu hubachiisuun barbaada. Karoora xiiqii bara kanaa keessatti galiin ajandaa guddaa hooggansa hundaa ta'uu qaba. Asirratti waan tokko yaadachiisuun barbaada. Caasaan galii karoora isaatii ol ta'e sassaabee galiin dabalataa sassaabee irraa hin fudhatamu. Caasaan akkanaa sirna galii dabalataa diriirsuudhaan misooma aanaa fi magaalaa isaatiif akkasumas karoora garagaraatiif akka itti fayyadamu mootummaan ni jajjabeessa. Sadaffaa inisheetiivootaaf xiyyeeffannaa kennuun raawwachuu. Mootummaan keenya badhaadhina hunda galeessa hawwamu mirkaneessuun kan danda'amu aadaa hojii akkaataa raawwii hojii kanaan dura ture keessaa ba'uudhaan tarkaanfii haaraan yoo fudhanne qofa akka ta'e ni hubata. Haaluma kanaan tarkaanfilee haaraa adda addaa bocuudhaan hojiitti galchee bu'aa jajjabeessaan argameera. Bara kanas inisheetiivoota kanaan dura hojiirra oolaniin cinaatti inisheetiivoota dabalataa bocuun hojiirra oolchaa jira. Ganna kana yoo fudhanne gama barnootaatiin ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu cimsuu, manneen jireenyaa barsiistotaa ijaaruu, daree dabalataa ijaaruu, haaromsuu, manneen kitaabaa waliin ga'uu fi kitaabota guutuu akkasumas manneen barnootaa mijaa'oo fi hawwatu taasisuun
karoora addaatiin hojjetamuu qabu. Gama fayyaatiinis hojiilee gurguddoon bara kana xiyyeeffannoo addaatiin hojjetamuu qaban ni jiru. Kanneen keessaa hojii misooma tajaajila fayyaa sirna nyaataa hawaasa keenyaaf fooyyessuu, keessumaa sirna nyaata daa'immanii fi hawwan ulfaa irratti jijjiirama qabatamaa fiduun dirqama hooggansummaa haaraa ta'uun beekamee karoora addaatiin socho'uun barbaachisaadha. Dabalataanis inshuraansii fayyaa hawaasaa irratti hojiilee jalqabaman cimsanii itti fufuun dirqama bahachuu qabnudha. Qonna magaalaa fi sagantaa maaddii guutuu jajjabeessuunis barbaachisaadha. Walumaa gala karoora xiiqii bara kanaa milkeessuu keessatti kalaqaan hojiilee wal utuban beekanii raawwachuun murteessaadha. Walumaa gala karoora xiiqii bara kanaa milkeessuu keessatti kalaqaan hojiilee wal utuban beekanii raawwachuun murteessaadha. Afraffaa carraa hojii uumuu fi qusannaa jajjabeessuu. Hooggansi jijjiiramaa keenya halkan tokkotti jijjiiramni hunda galeetti akka hin dhufneef wal harkaa fuudhinsa qaamolee garaagaraatiin dhawaata kan milkaa'u ta'uu hubatus gama hundaan karoora hiixataa karoorsuu, humna walootti fayyadamuu akkasumas kalaqaa fi ariitiin raawwachuun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina akka gonfachiisu hubatee socho'aa jira. Bara kanas hooggansi sadarkaan jiru humna waloo kalaqaa fi ariitii giddugaleeffate karoora hiixataa akka baafatu kallattiin kaa'amee hojiitti galamuun yaadatamuu qaba. Keessumaa carraa hojii bal'aa fi itti fufiinsa qabu uumuudhaaf hooggansa amaloota intarpiroonarii gonfatee furachuun murteessaa waan ta'eef intarpiroonarshippii irratti hojii guddaa hojjechaa jira. Hooggansa sadarkaa hundaa biratti hubannoo wal fakkaataan akka uumamu leenjiin amaloota intarpiroonarshippii irratti keessumaa kalaqaa fi ariitii ilaallatu kennameera. Gara fuulduraattis kalaqnii fi kaka'umsi dhimma barnootaa fi leenjiidhaan dagaagsuu waan ta'eef cimsinee itti fufna. Hawaasa aadaa qusannaa cimaa qabu qabaachuun akka naannoottis ta'e akka biyyaatti dinagdee cimaa ijaaruudhaaf dhimma murteessaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa hawaasni keenya hawaasa waan oomisherraa hedduu sooratee xiqqaa qusatu osoo hin taane hawaasa xiqqaa sooratee hedduu qusachuun egeree isaa bareechuu ta'ee arguu barbaada. Kanaafuu hooggansi sadarkaan jiru dhimma kanarratti leenjii kennamurraa jalqabee tokkoon hawaasni inni gaggeessu maal hojjetee akka jiraatu kan hojjeturraa hangam akka argatuu fi kan argaturraa immoo hangam akka qusatu waliin karoorsuun badhaadhina akka mirkaneessu ergamni itti kennamu beekee haasocha'u. Mootummaan gama isaatiin dhaabbilee faayinaansii hawaasa keenyaaf dhaqqabamoo haala mijaawaa qaban jajjabeessuu fi babal'isuudhaan tumsa taasisu cimsee kan itti fufu ta'a. Shanaffaa sirna bulchiinsaa fi tajaajila cimaa diriirsuu fi alseerummaa to'achuu. Sirna bulchiinsaa fi tajaajilaa cimaa diriirsuun mallattoo mootummaa cimaa fi sirna jabaati. Sababoonni gurguddoon hir'achuu yookaan babal'achuu alseerummaaf rakkoo bulchiinsa gaarii duuba jiran sirna tajaajilaa fi hordoffii akkasumas to'annoodha. Mootummaan naannoo Oromiyaa fayyadamtummaa hawaasa keenyaa milkeessuufis ta'ee karoora xiiqii bara kanaa qabame milkeessuudhaaf sirna bulchiinsaa fi tajaajilaa cimaa ta'e ijaaruu fi alseerummaa hir'isuudhaaf inisheetivoota garaagaraa bocee hojiitti hiikaa jira. Keessumaa sirna dijitaalaa mootummaan hojiirra oolchuun rakkoo hedduu furuu cinaatti hojiin keenya baay'ina ariitii fi qulqullina barbaadameen hojjechuu keessatti qooda guddaa waan qabuuf karoora bara kanaa keessatti hojiin dijitaalaayizeeshinii xiyyeeffannoo addaa argatee raawwatamuu akka qabu yaadachiisuun barbaachisaadha. Hojiin dijitaalaayizeeshinii faayidaa hunda galeessa ta'e waan qabuuf karoora gama hawaasummaa galmeessa siiviilii bulchiinsa lafaa keessumattuu hojii kaadaastara lafaa keenya saffisiisuudhaaf hedduu nu gargaara. Alseerummaa to'achuuf dhabamsiisuu yoo hin dandeenye
hojiilee karoorfaman galmaan ga'uun rakkisaadha. Karoorri xiiqii akka bara kanaa immoo daldala seeraan alaa, galii dhoksuu fi daddabarsa kontiroobaandii irratti araarama malee hojjechuu dirqama hooggansa hundaa taasisa. Xumura irratti hooggansi jijjiiramaa keenya yeroo mara barachuu, leenjuu fi yaalootti kan amanu waan ta'eef inisheetivoota gurguddoo sadarkaa naannootti qabatee hojjechaa jiru cinaatti carraa fi dilbii naannoo haasaa jiru adda baasee beekuu fi karoorsuun hojii isaa kalaqaa fi ariitiidhaan masakee karoora xiiqii ji'a dura boqonnaa qophii keessaa irratti walii galle xiiqii fi kaka'umsa olaanaadhaan raawwatee akka milkeessu amantaa guutuu kanan qabu ta'uu isiniif ibsuun barbaada jedhaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ergaa dhimma hojiirra oolmaa karoora bara haaraa irratti xiyyeeffachuudhaan dabarsaniin hordoftoota koo waan hordofuudhaan na dhaggeeffattaniif baay'een isin galatoomfadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a.